har'a jechuudha. Goota gadheen hin jaallanne dhiira gadheen hin jaallatu beektanii. Boosettii beektanii boosettiin dhiira hin jaallattu. Akkasuma gadheen dhiira hin jaallattu, goota hin jaallattu, leenca ijaan ilaaluu hin jaallattu. Yeroo hundumaa gootinii fi leencii beekaan hin hidhama, hin dararama. Omaa miti kan immoo afaan bantu gadi babaate baga hidhame. Hidhaan qorsuma dhiiraati beektaa. Hidhaan qorsuma dhiiraati. Hayyuu keenyatti hidhamaa jira, beekaa keenyatti hidhamaa jira. Hidhaan qorsuma dhiiraati. Nama baay'ee itti hidhame. Durumarraa qabee beeki gooti Oromoo otoo hidhamuu, otoo dararamu har'a geesse beektaa. Ati maqaan keetiin maqaan kan kee kan tureefu har'a Oromoo anuuf hin jettuufiyyuu beeki gatii itti kaffalaniitiin, itti hidhamaniiti malee ofumaan lafa kanaa kaanii miti jechuudha. Har'a kan maqaan kee ture maquma keetiin ani Oromoo jettee of waamtee achii gadi baate maaloo jettee maqaa ofitti moggaaftee maqaa ijoollee keenyatti barattoota keenyatti qeerroo keenyatti moggaaftee har'a kutaa qooddee maqaa itti moggaaftu jechuudha. Har'a girrisaa jinnii maaloo jettee kan waamtu kuni ofii keetii Oromoo of gootee jara waan biraatiin maqaa biraatiin waamtu kuni bari dhaga'i isaanittis abbootiin gaafa itti dabarsan itti dararamanii itti hidhamanii maquma keetiifiyyuu jechuudha. As ga'uun kan kee as turuun kan kee ka'arra biyyaa fi hayyuu keenyatti taphattu hundi arrabsituu hundi qiimaa isaanii wallaalte hundi jechuudha. Beekii akkuma taphiitti maqaan keeyyuu as hin geenye kana ani Oromoodha jettu jechuudha. Har'a gurbaan har'aa kuni Firii Jawaar Mohammad jedheetiin Justin for Hacaaluu Hundeessaa jedheetiin yoo hidhame beekii hidhaatu qorsuma dhiiraati yoo hidhame maalire? Yoo hidhame maali? Maali dhiirri duruma hin hidhan? Leencaa fi dhiira hidhaatu danda'a. Yoo hin dandeenye beektaa hin dandeessu fa gadheen leencaa fi dhiira dallaa itti jaalti. Sigalaami axirii keessa galchiti maaliif hin dandeessu? Sammuudhaan mo'achuu hin dandeessu, humnaaf humna hin qabdu hin dandeessu. Kana hunda baqaafiyyuu jechuudha. Itti arattee itti jajiiteeti kellaatti galchite itti cufti maaliif? Dhiira waan ta'eef wanti tokko hin jiru. Siinii akka keetii fincaan amma dhiirri sun nama meeqa yaaddesse amma gurbaan sun sanuma jechuudha. Yaaddoo meeqatti naqe mootummaa haga mootummaatti haga habiyyiitti haga hunduu haadhasee maanisee maqaansii suni warri xirooftuun kun ani maqaasiyyuu sirrumatti waan hin jaalladhu jechuudha. Har'a bakka teessuu hundasii babarreessuu eegaltee maal gootu eegaltee kun hundi haadhaseeyyuu jechuudha. Maal kun albaati surree keessatti hin albaasisneere gurbaan kun eeyyeen sodaattuu maran aga kanaadha. Har'a magaalaa qulqulleessina jinni qulqulleessina jetti ajandaa biraa dhabdee maaliif ajandaa waan haasa'an hin qabanii ooyi beekaa hin qabanii waan irraa dubbatan waan hin qabneefiyyuu har'a Oromoon bakka hundaa ol kaatee ittiyyuu gaafa eegaltu ajandaa biraa dhabdee lafa qulqulleessina gaafuma Oromoon ajandaa fiddee fi itti hiyyuu eegaltu lafa qulqulleessina maaloo qulqulleessina jetti xuriin isinii akkamiin lafa qulqulleessitan abbeesini? Xuriin isinii beeki najasni isinii beeki. Najasni jechuudha. Najasni yoo isinii kan biyya balleesse kan biyya xureesse hundi xuriin yoo isinii eenyu qulqulleessuuf deemtan eenyu lafa miti beeki. Nuti lafa keenya lafa Oromiyaa hin xuranne xurii omaayyuu hin qabdu. Xurii kan nutti ta'eetiin qulqulleessuu nuti qabdu isinii mataan keessanii xuriin kan silaa qulqullaa'uu qabu Oromoo keessaa jechuudha. Oromoon kan qulqulleessuu qabdu isinii mataa keessanii qooshaashaan jechuudha isiniidha. Isiniidha Oromoo kan isin biyya keenya keessaa qulqulleessuu qabdu malee har'a isin xurii maalii Oromoo keessaa argatanii qulqulleessitu? Isiniidha mataan keessan xuriin jechuudha kan qulqullaa'uu qabu malee maal lafa Oromoo irraa maal argitee qooshaashaa kamiin qulqulleessita? Bututtuu kan nutti harcaafate isinii miti zarii gantuu jechuudha. Isinii miti duuba arra jechuudha. Arra tamaariin guma Hacaaluu nu baasa haqa Hacaaluu baasa waan siniin jedheefi Jawaar hidhaa irraa gadhiisa hayyuu keenya Oromoo hunda isaanii hidhaa dhagannuu dhiisaa jedhamanii waan hidhamaniif ani kun nama hiisisa. Hacaaluu nuti ajjeese akkamitti akka nuun jetta jechuu keessanii? Jawaarin nuti hidhee akkamitti akka nuun jetta jechuu keessanii? Duuba biyyi kanuma keessan sinitti fakkaata. Oromoon kun biyya kana sinirraan fudhatu seetani. Ilaali arrallee beekii dhiirri gaafa aarte rakkoodha.
Oromoo beeki taarika irraan dhageenye malee isin mammaaksuma Oromoo tasumaan beektan malee Oromooni waan callisuu miti. Oromoo waan callisuu miti. Waan ati callisiiftuus miti. Oromoon waan akkasii miti. Seenuma keessatti akkasuma bakka. Oromoon erga jaarraa meeqaati xiiqii diinaan qabaa dhufee aggaye har'a fincaan abbaan argite Oromootti oli hin baatu. Eeyyan gize yeroofi tarii yeroof sinitti fakkaachuu danda'a. Oromootti garuu aga kana booda hin jirtu. Kanammoo hayyuun keenya simaniiru. Oromoo kana booda gabroomsuun Oromoo kana booda callisiisuun hin danda'amtu jedhan. Kun argite hunduunuma kee jala hiyya beeki kee Oromoo. Utuu ati fagoorraa eegdu, utuu ati kellaa ofitti gooteetiin fagoorraa diina eeggattu, diina jettee Oromoo eegdu beeki hudduu kee jalaa sitti iyyaa beeki. Hudduu kee jalaa sitti iyyaa beeki. Kamtu Oromoo miti seetaati. Yerootu callisiise hunda. Dhageessaami yerootu callisiise. Akkaataa fi bakkatu callisiise malee Oromoon waa'ee sirti callisu sinitti hin fakkaatin. Waa'ee Oromoo bittan isinitti hin fakkaatin. Oromoo bituu hin dandeessanu hin bittanu yoomillee hin bittanu. Kana dhagaa beekaa ammoo. Oromoon ofitti si dhiisuun jiru. Tarii ati nama lama sadii of jalatti argite ganda tokko bittee yookaan no kun hin jiru. Nama wama isin fagoo ilaaluu hin dandeenye. Wama miila keessan jalaa maallaqaan bittan hunda waan isin deeggareefi dhuguma Oromoon hin jirtu isin fakkaate atti faffageessi ilaali Oromoon arrallee isin hin feetu Oromoon dhugaa feeti dhugaaf falmatti dhugaaf jiraatti. Eeyyeen ammayyuu isin callisuu isinitti fakkaatu dhaggeeffadha. Isin gaafa Hacaaluu ajjeeftanu Hacaaluu nama agagga'uyyuu hin ajjeesanii. Nallee hin addeesuu jettee Oromoon sodaattee akka duubatti deebituuf turtan. Maaliifi nimbe dargaggooti Oromoo erguma Hacaaluu ajjeesanii jarri kun nun dhiisanuu jettee Oromoon dargaggoonni Oromoo qeerroon Oromoo akkasiin boodatti deebituufi Hacaaluu ajjeeftan. Oromoon garuu sodaa kana tokkollee hin qabne haratee kunoo mana hidhaatti hartan malee hin addeestan malee waa'ee Hacaaluu falmachuu hin dhiifne. Gaafa Jawwaari mana hidhaa geessitan. Jawwaarillee nama Jawwaar haga Jawwaar gahullee namichi kun ni hidhe mootummaan kun ni hidhe nullee hin dhiisu jedhee Oromoon akka sodaatu gootan. Oromoon garuu sodaachuu dide. Amma maal godhu feetan? Mee asimaadha maal gootan? Maal godhu feetan? Du'a eeyyan Oromoo ajjeesaa jirtan. Fiixuummoo hin dandeessan. Fiixuu hin dandeessan. Oromoo waan dhumullee miti hin dhumullee. Hiniita. Hidhee haga bambee gombisaatti naqadhu hidhi Oromoo. Hiitee maal goota? Maal goota? Oromoo ajjeestee fixxullee bakka owwaalchaa iyyuu hin argattu. Siima. Oromoo ajjeestee fixxee bakka itti owwaaltu iyyuu hin argattu. Si galaani. Oromoo waan du'ee dhumuu miti lafarra. Kanadha. Kanaaf iyyuu waan gootan hin qabdan. Waan gootan hin qabdan. Yoo barbaadan yoo dhuguma sin nagaa barbaada. Dhuguma isin warri aangoorra jirtan firoota qabaattan. Firoota yoo qabaattan Oromummaan naatanu yoo fira qabaattan dhuguma ilmaan qabaattan ilmaan keessan isin jala jirtuuf jedhaati biyyattii Itoophiyaa kufaatii kanarraa baraaraati nama nagaatti nama hoogganuu danda'utti nama sammuu isinii ol qabutti dabarsaa laadha. Yoo kana hin taatu taate immoo ayyee jiraadha. Akkuma kanatti sammuun osoo si dhukkuba sammuutiin qabamtanii dhumtan malee lafa kanarraa Oromoon waan sin dhiiftu miti isinitti aratti isinitti ciniintee isinii rarraati malee jechuudha. Akka mixii jechuudha. Akka mixii supha sitti baatee Oromoon si gangalchitee si cicciniinti malee yoo ti gadhiisuu didde. Gonkumaa Oromoo waan gadi si dhiisuu miti. Gonkumaa Oromoo waan gadi si dhiisuu miti jechuudha. Yoo sammuu qabaattan yoo ilmaan qabaattan ilmaan keessanii jedhaati biyyattii aangoo irraa gadhiisaa deema. Gadhiisaa deema. Warra kutaa 4 fi kutaa 3 baratee biyya bulchuu hin barbaadu. Itoophiyaan biyya akkasiitiin buluu hin dandeessu. Warra barateef gadi dhiisaa deema. Kana hin taatu taanaan cinqii kana hunda danda'e dhukkuba sammuutiin qabamtan inshallah yoo Rabbi jedhe isin dhukkuba sammuutiin qabamtanii aangoo irraa yaatan. Dhukkuba sammuu isinitti taate Oromoon. Oromoon dhukkuba sammuu isinitti taate qullaa isin maraachiti. Hin dandeessan Oromoo waan tokko afaan qabachiisuu hin dandeessan. Kun isa jaarraa durii keessa jirtan isin ammallee akka durii yaaddan isin Oromoon of bartee beeki. Oromoon of bartee daa'imatu of bartee irra eenyummaa isii daa'imatu bartee jirti.
akkasiidha. Nagaatti naa bula. Nagaa qabaadha. Warri Muharraa Mahammadi gurbaan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti sagalee dhageessise hidhame jettee gammadduuf immoo beekii dhiirri siluma inni ofitti murteessee achi dhaabbatee iyye malee utuu hidhaa akka keetii kana suuqa galee hidhaa wayiin sodaata ta'e beekii dhiirri achi dhaabbatee hin iyyuu. Beektami nagaa isaa akkuma sanatti caffareeti hunduma wajjin wal fakkaatee maatii isaatti haadha isaa harmee isaatti galuu baqatee miti. Wallaalee illee miti. Nageessaami dhiirummaatu isa keessa jirtiifi. Onnee qabaafi siigalaami dhiirummaatu dhugaatu onnee isaa keessaa dafqaa jiraafi achi dhaabatee diina walakkaa osoo hidhamuu isaatti beeku. Even hidhamuu miti addeenan ajjeefamaatti jedheeyyuu osoo beeku. Achi dhaabatee hiyye arraa isaan baga hidhame jetta. Inni murteeffateedha. Hidhaan qursuma dhiiraati. Beeki yoo hidhame maali? Kan akka Baqqalaa Garbaa kan akka Jawaar Mohammad wajjin hidhama. Beeki namni hin hidhamne jira waa'ee Oromooti. Hidhame garafame fayyaan iyyuu dhabame nadhii gammadaan argine otoo Oromoo dararamuu hidhamee fayyaan dhabame argitaami. Kun hundi Oromummaaf waan biraa miti. Kanaafiyyuu gara gaggalu hundi kan karaarra baga jettu baggee dheedhiiti. Siin jedha. Nagaatti naa bulaa hundi keessaniyyuu.